Dhaggeeffadha. Isa seeraatti deemna yoo ta'e jedhe isa dhaddacha seeraatti jechuudha. Ati ilma Oromootii, ilma sanyii mootiitii. Sirba faannoo sana jechuudha sii galee maaliif akka qopheeffatte hin beekuudha malee tarii faannoo deeggartee sana maxxansite yoo ta'e aniyyuu siin faallaadha jechuudha sii galee gabaabumatti kiyya koo. Tarii qishinaadhaaf itti qoosuudhaaf wantoota adda addaatiif gooteetta yoo ta'e jedhee namni kabajaan dhufee keessaan si gaafachuu qaba malee si arrabsuu, eenyummaa kee arrabsuu, ganda kee arrabsuu suni yakka guddaadha sii galee. Kanaafi waan kana jechuudha ofii keetiif jala sarartee viidiyoo gabaabduu tokko jechuudha. Laala ani viidiyoo kana kan hin maxxanseef kana. Qaamni immoo jechuudha beettee kana gonkuma gochuudhaaf hayyama keenya eeggachuu qabda, hayyama keenya gochuu qabda qaamni jedhu wahii yoo jiraate dhuunfaatti na gaafachuu danda'a. Darbee garuu ganda koo, kutaa koo arrabsuu hin qabu. Deebii gabaabduudha sii galee. Malee waca asirraa gad dhufee dhiiran fakkaatu. Inni silma dhiiran fakkaatu qaamni siin jedhu wayii jira yoo taate shamara yoo taate jechuudha. Amma dura kaawusoon fuudhan osoo ta'e illee sila xiqqoo itti siqii ilaalii jedhama amma jaartii qabdaa masaanuun barbaaddu. Attamitti adda baare. Minno bannaati maammeeko. Minno bannaati maammeeko. Minno bannaati. Hiriyaakto keeti waliin nyaanneerra waliin dhunneerra. Minno bannaati nama udaan magaazina kaarootiin keessatti arraba kana ganduma namaa tuquusa. Sigalee anama fakkeenyaaf osoo ganda namaan tuqin maaf nama narrabsanii. Ilaammoos wallaahi arra sa'aatii kanarraa kaasee waan jimmaa dhaabanii ana qofaa yoo arrabsan an gara galeetu laalu. Inuma nan argitu TikTokuma kana irratti nan argitu maammeekoo. Galchi hannuu ji'a qabdu kan. Hannuu ji'a qabdu kana galchi hannuu Haydar jedhamti. Okay. An viidiyoo dhiifama naaf godhaati. Viidiyoo mucaan ganniin maxxansite argee hedduun rifadhe maaliifi haqa namaa dabsuun hin ta'u mucaa sana jechuudha amma dura bakkuma gaggaarii bakka kabajaa qabu bakka sirna qabu bakka gargaarsaa yeroo baay'ee gargaarsaa kanarratti hin dabarsan tiktookii kanarratti even sheeka namoota illee amantaa an haqa namaa si kaala nam tokko balleessee jedhee yoo dogoggoree jedhee gaariin nama dura qabu dhoksuu hin danda'u gonkuma sii galee waan gaggaarii yeroo hojjettuun beekaan ganni. Amma garuu sadarkaa kanatti gad buutee nama dhuunfaa tokkorraa yeroo jecha akkasii baaftee dubbattu hedduun rifadhee jedhe tiktookiin kun garamitti deemaa jira. Yeqees miist awwok shaawwok sisiilwaat min matsaaf quddusin axxabachinoo waan ta'e wayii kan jedhamtu jira beektee matsaafa beektee wayii ta'edhan tiktookii kanarratti gaafa faaruun namatti baay'ate gaafa beektee jechoota gaggaariidhaan namni kun nama waamuun baay'atee jedhee. Bakka wantati gootu hunduu sirrii sitti fakkaata gaafa dhattee woxii ejjette yeroo garii hundumti namaatu waa baay'ee argaa deemne miidiyaa kanarratti. Kanaafi xiqqoo dogoggortee jirti bakka sanatti obboleettiin keenya. Namoonni tarii maaliif akkas goote jedhanii sirnaan si gaafachuu waan jiruuti. Keessaan dhufanii si gaafachuun namummaadha. Erga immoo tiktookii irratti ba'anii viidiyoo irratti waraabaa jiraatanii bifuma kabaja qabuun bifuma akka Oromootti. Isa kutaa kamiitiifu wanti kun waan Oromoo ta'eef irraa dubbachaa jirra by the way. Faannoo jechuun biyya keenya keessatti yeroo ammaa Oromoo irratti miidhaa kan geessiftu biyya keenya irratti miidhaa geessisuudha qaama adeemuudha waan ta'eef nyaapha hunda keenyaati. Isinii galaa jira miti. Akka walootti wanti kun faarfamuun yookaan immoo maqaan isaa ka'uun gaarii miti yoo jedhame hunda namaatu balaaleffata. Erga balaaleffatame ammoo dhuunfaadhaan si qofatti dhufanii dubbatu. Darbanii kutaa namaa ganda namaa immoo gaafa qaqqabanu waa hedduu balleessuu danda'a sii galee. Badii xiqqoodhaaf jedhanii badii guddoo uumuutti deema jechuudha sinii galee. Kanaaf isii akkasii sana irraa hadhaabbattu kana boodatti nama dhufee maqaa kee dhahee jedhe dhuunfaadhaan deebii deebisiif. Jechoota kee keessatti garuu akkuma mamii sarkaadiin jechaa jiru sila siin jedheera hanga dandeessuun nama sana aarsuuf jettee ati ilma nama guddaati soddaa qabdaa. Miidiyaa jechuun akkuma tamma fakkeenyaaf laayivii kanarratti teessee dhaggeeffachaa jirtu namni biyyaan hin beeku jechaa jirta malee firri kee, ahaliin kee, ollaan kee laayivii kana dhaggeeffachuu danda'u. Hayi ilma keenya keessaa jecha akkasii ba'aa jira. Ilma keenya keessaa isaan akkasii ba'aa jira. Hirrifatu.
Siigalaa jira miti. Wanti kun darbee ka'ee immoo boru yeroo dhattee wal bira teessee qaama wal argitu jecha ati har'a miiraan dubbachaa jirtu kana yaadatu kabaja kee eenyummaa waa hedduu balleessa. Arrabni bareechee of eeggadhu. Hanga feete yoo miidhamtee lafa taate jette kiyya. Wallaahi summa wallaahi. Jecha afaan kee keessaa bahu du'i badii of eeggadhu. Falaxi nama tarsaasi. Siigalee gaafa fayyee jedhe namaaf dhiibama olii gochuu dandeessa siigalee yookaan innis dhahee gumaa si baafata. Garuu jecha jechuudha yoo hangam namaa walitti araaramtee jette jechi nama hin fayyu siigalee jechi ulfaataadha waan ta'eef hanga dandeessuun jecharraa of eeggadhu nama maqaa kee dhahee jedhe abaluudha sirnaan deebii ofirraa deebisi. Gaafa didee jette immoo nuti jirra nama maqaa kee gara hin taane dhufee kaasu sirraa dhorkina jechuudha siigalee akka jimmummaatti ammoo yoo tariitii kaa faarsuudhaafuyyuu hin ulfaata arrabsuutti immoo yeroo kutaa hawaasa bal'aa yeroo akkasitti deeman sun xiqqeenya wallaaluma seenaa hin beeknedha warra akkas jedhu waan ta'eef isa akkasii sana dhiisaati dubbii gabaabsaati faanaa galaa. Atillee tapha keetti fufi kazii qaxxuloo nama dhaqee jimmaa maaloo miqirxisoo waan akkasii jedhu gowwaan kan dandeessuudhaani jennaan gowwaan galee warra dhaanee jedhanii. Yoo faannoo hanga kana jibbuu ta'ee jedhe faannoo guutuudhuma sii biyya keessaa buqqisuun osoo danda'amu maqaa faannoo dhoofteetiin ganda bal'aa tokko dhaqanii arrabsuuni waan biraati suni. Akka sana ati Oromoodha ati sabboonaadha hawaasa keetiif wantoota gaggaarii ammaan dura yeroo rakkoo keessattuu gochaa turte har'a garuu miira keessa galtee ijoollee kaleessa hawaasni hin beekne isiin of beektu siigalaa jira miti ati ammoo nama kaleessa hawaasni si beeku. Har'a tarree waliin galtee deebisuu fi jecha hin taane fayyadamu no way kiyya kan ta'e xabbaqam wallaahi miira kee of eeggadhu gonkuma miira keessa galtee jecha hin taane si keessaan bahin kanuma jedha gama kootiin. Ayyaayye shubakaaroo kungo wayye tole. Hannu Haydar dubbadhu Miti qabattee. Sagaleen kun nagaama? Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Kiyyaa akkam jirtu maammee Mr. Qadii. Baakishiin sagalee isa kan jinjanaa siree irratti namni taa'ee waliin. Akka waan irra jaartii keessi biran miira keessa galtee yeroo akkanatti jettu namni qalbii turrifata. Isaan maammee jaartii si gaafa yookiin makiinaa fuudhee gara Gondorii yookiin gara Tigraay gaafa deemee jedhe dubartiin tokko beektaa akkam jirtan jennaan nagaadha idama. Kiyyummaa የሚባል ልጅ ፋኖ ብሎ እየዘፈነ እየጨፈረ ሲወጣ ጊዜ ይህ ልጅ ትናንትና ስለ ኦሮሞ ሲያወጋ ሲናገር ነበር። ምን አግኝቶ ነው ምን ነካው ብሎ ሰዎች ደነጋግጠው መቼም ይህ ልጅ የተወለደበት አካባቢ አንድም ኦሮሞ የለም ወላሂ ቢላሂ ወመን ብለውት እንግዲህ ልጁን አስደነበሩትና አንዳንድ ሴቶች ደግሞ እንዲያው ልኬት የሌለውን የፍሬን አልባ መኪና ይመስል እንዲያው ቃላቶችን አላስፈላጊ ቃላቶችን እየሰነዘሩ ልጁን ይባሱንም እንዲያው ብድ አድርገውት ቅልጥ ብሎ ሚዲያ ላይ መጥቶ ተገትሮ እንግዲህ ሌሎቹ ይሳደቡታል፣ ሌሎቹ ደግሞ ያሞግሱታል። ነገሩ ቅልጥልጥ ብሎ መቼም ሐሳብ ውስጥ አስገብቶን ነውና እንግዲህ አንቺም የበኩልሽን በይማ እንግዲህ መናገሩ ታልቀራ እንደኛውን ኦኬ ሺማም Hannu oh akka sagaleen kan kee hin ta'u akka waan jaarsa ofii namni du'ee owwaalee dhufee irratti fakkaata. Mr. Qadii Mr. Qadii namoonni hedduun boossi godhanii jiru argeen jira anillee laayivii dhaabee jira garuu yeroo viidiyoo namoota hedduu laalaan ture hedduu natti dhagahame namni tokko yeroo balleessu jimma hundumaa walitti qabanii akkana xiqqeessuun gaarii miti akka jarri dogongoranis nuti illee dogongoruu hin dandeenya garuu safuu fi jaalala kan jedhamutu nu keessa jira እና yoo kiyyaan balleesse kiyyaa gorsadha please yeroo hedduu namni jimmarraa dhufee waa tokko dogongoree jennaan jimmuma kaastanii ijoollee abbaa Jifaar kulluu kafaa kana maamni jettanii haasoftanii jechuudha isinii galee nanna midhaan kun immoo nan beekaanii kiyya qabsaa'oodha Oromoodha qabsaa'aa ture
dhugaa haasa'uudha jechuudha. Mucaan kun al tokko dogongoree poost godhee yennaan maybe gurbaan kun namni kun maal yeroo poost godhu namni tokko jechuudha. Maal Sa'atii feetetti dalagaa kee dhaabdee faannoo dhiisii Tigree dhiisii Beeshaangul Gumuziin banattee yoo caffarte ati waan feete yoo goote mirga qabda. Maaliif sa'atii boqonnaa keetiiti? Ati nama Oromoodhaa waa godhaa ture. Isaayyuu immoo Oromoo miti maaf isaan gube maaf isaan gube fakkeenyaaf ilaa anama wanti gaafii natti ta'e beektaa namni kun callumee miiraan deemuu malee namni waa hubatu hin jiru. Tokkoffaa ani sirba sanaan suuraa kootiin gadhiisuun maaliif jedhee na gaafachuutu caala moo deemee ganda koo arrabsuutu caala. Figalee amma koo fakkeenyaaf namni anamma fakkeenyaaf warra kana sappoortu hin goone yookaan gargaarre figalee yookaan immoo warra kanaaf gadi ba'ee sagalee hin taane figalee sirba sanaan suuraa gadhiisa. Gaafan suuraa gadhiisu yookaan akkuma sila jedhaa turtan jechuudha. Itti muudii qabachuuf ta'a yookaan immoo zimmedheetuma yaani itti dabbaramuuf ta'a. Namni waan baay'ee yaada. Fakkeenyaaf yookaan wallaaluma kiyyaan figalee yookaan immoo wallaaluma kiyyaan gadhiisuu hin danda'a. Wanti qoon kun ilaa amma mucaan ammamaa kana goote dee na arrabsu wallahi gaafa faannoo wallagga irraan galanii uummata wallaggaa rashananu jagnaa faannoo edaa dhufe. Inni aareeti. An dhugaa dubbachuuf kiyyaa dhugaa dubbachuuf jee. Dogoggorri qo'ee Mr. Qaadi na fixachiise. Mr. Qaadi na fixachiise. Dogoggorri kana caale hin jiru. Si galee ani hoo Oromoo miti. Oromoon Jimmaa Oromoo miti jettanii of amansiiftu. Maaf wanti keenya sin gubaree? Aan fakkeenyaaf ani Oromoo miti Oromummaa keessaa ba'ee miti. Kalaas yoon Oromoon taane waan kiyya maaf si guba? Waan kiyya maaf ajandaa siif ta'a? Waan Oromoo ajandaan godhattu? Si galee Oromummaan kun nama arrabsuudhaan yoo ta'e, Oromummaan kun nama qeequudhaan yoo ta'e,